Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuftu har'a kan waliin barannu barnoota saayinsii waliigalaa kutaa 8ffaa boqonnaa 2 qabiyyee fi caasaa maatirii kan jedhu waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa chaanaalii kanaaf warreen haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Sabiskiraayib yeroo gootan isin fayyada. Sababni isaas viidiyoon haaraa yeroo galakkifamutti viidiyoon haaraa galakkifameera jedhee isin beeksisa. Kun immoo barnoonni akka isin jala hin dabarre isin fayyadaa jechuudha. Kanaaf sabiskiraayib gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Egaa boqonnaan lamni qabiyyee fi caasaa maatirii kan jedhudha. Bu'aalee barachuu. Xumura barnoota boqonnaa kanaatti egaa erga boqonnaa 2 kana xumurtanii qabiyyee fi caasaa maatirii kan jedhu kana erga xumurtanii booda jechuudha. Waan isin ibsuu danda'u qabdan akkasumallee baruu danda'uudha qabdan asirratti isinii tarreesseetii jira. Innis maalidha kan jedhu waliin ilaalla. Seenaa dagaagina beekumsa uumamaan atoomawummaa wantoota ni seenessita. Kanas seenessuu danda'uudha qabda jechuudha. Akkamitti kan inni atoomii kan jedhu kun akkamitti kan inni dhufe kan jedhu isaan kana ibsuu danda'uudha qabdu jechuudha. Seenessuu danda'uudha qabdu. Wantoonni hundi atoomota irraa ijaaramuu isaanii hubachuun ni dinqisiifatta. Boqonnaa kana keessatti waa'ee atoomii gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Isaan kana hubachuun dirqama ta'a jechuudha. Erga boqonnaa kana xumurtanii booda jechuudha. Maalummaan wantoota caasaa atoomawaa irratti kan hundaa'u ta'uu isaa irratti hubannoo qabdu fakkeenya kennuun ni agarsiista. Kanallee fakkeenya kennitanii agarsiisuu danda'uudha qabdu jechuudha. Atoomonni suuddoolee atoomiirraa akka ijaaramanii fi amaloota suuddoolee atoomii isaanii bu'uura ni ibsita. Isaan kanas ibsuu danda'uudha qabdu jechuudha. Garaagarummaa molekiilota elementootaa fi molekiilota kompaawundootaa adda ni baafatta. Garaagarummaa molekiilota elementootaa fi molekiilota kompaawundootaa adda baasuu danda'uudha qabdu jechuudha. Isaan kamtu molekiilota elementiiti, isaan kamtu molekiilota kompaawundooti kan jedhu adda baasuun dirqama ta'a jechuudha. Erga boqonnaa 2 kana xumurtanii. Ogummaalee qorannoo saayinsawaa boqonnaa kana keessatti kanneen akka quunnamuu, gaaffilee gaafachuu, yaada xumuraa kennuu, yaadnimee hojiirra oolchuu gochuun ni agarsiista. Kanas danda'uudha qabdu jechuudha. Itti aansuudhaan seensa kan jedhu ilaalla. Seensa. Barnoota saayinsii waliigalaa kutaa 7ffaa boqonnaa 2 keessatti hiikaa maatirii maal irraa akka ijaarame, amaloota suudummaa maatirii fi kan kana fakkaatan barattee jirta. Egaa kana boqonnaa 2 keessatti kutaa 7tti barattanii dhuftaniitu jechuudha. Hagas mara kan isin rakkisu miti. Isinittis haaraa ta'e waan isinitti ulfaatu miti jechuudha. Maaliif kutaa 7tti boqonnaa 2 keessatti barattanii waan dhuftaniif jechuudha. Boqonnaa kana keessatti immoo waa'ee qabiyyee fi caasaa maatirii baratta. Boqonnaa kana keessatti immoo waa'ee maaliiti kan isin barattani? Waa'ee qabiyyee fi caasaa maatiriiti kan isin barattan jechuudha. Boqonnaan kun mata dureewwan gurguddoo 3tti qoodamee jira. Boqonnaa 2 kun mata duree gurguddaa 3tti qoodamee jira. Isaanis haa ilaallu. Inni jalqaba qabiyyee fi caasaa maatirii irratti yaadotaa fi amantaa bara durii irratti kan xiyyeeffatedha. As keessatti seenaa guddina beekumsa atoomummaa wantoota bara Giriikota durii ni baratta. Mata duree lammaffaan immoo waa'ee keessoo atoomii irratti fuulleffata. Mata duree kana jalatti kutaawwan qaama atoomii, suudoowwan cita atoomii, lakkoofsota atoomawaa, lakkoofsota hangaa fi kan kana fakkaatan baratta. Dhuma irratti waa'ee molekiilotaa fi gosoota molekiilotaa
barattaa jedha. Mata duree kana jalatti kutaawwan qaama atoomii, suudoowwan, iccita atoomii, lakkoofsa atoomawaa, lakkoofsa hangaa fi kan kana fakkaatan barattaa. Dhuma irratti waa'ee moolekiyuulotaa fi gosoota moolekiyuulotaa barattaa jedha. Isaan kana warreen amma maqaa dhoofne kana hundasaayyuu boqonnaa kana keessatti kan waliin ilaallu ta'aatii seeraan na hordofaa isiniin jedha. 2.1 Qabiyyee fi caasaa maatirii irratti yaadotaa fi amantaa bara durii. Egaa qabiyyee fi caasaa maatirii irratti yaadonnii fi amantaan bara durii ni jira. Maalidha inni kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Ga'umsa barachuu yoo xiqqaate gonfatamuu qabu. Adeemsaa fi xumura barnoota mata duree kanaatti jedha. Erga mata duree kana xumurtanii booda waan isin baruu yookiin ibsuu danda'uu qabdan asirratti isiniif tarreessitee jira jechuudha. Innis maanni seenaa gabaabaa yaadrimee atoomii ni seenessitaa jedha. Waa'ee atoomii seenessuu danda'uudha qabdu jechuudha. Tiyoorii maatirii walitti fufaa fi ciccitaa waliin ni dorgomsiifta. Isa kanas waliin dorgomsiisuu danda'uudha qabdu jechuudha. Yaadota durii caasaa maatirii irratti ka'e yaada ati qabdu waliin ni dorgomsiiftaa jedha. Isaan kanas dorgomsiisuu danda'uudha qabdu jechuudha. Barnoota kutaa 7ffaa boqonnaa 2 keessatti hiikaa fi amaloota maatirii, amaloota suudummaa maatirii barattee jirta. Egaa kutaa 7tti barattanii jirtu jechuudha. Boqonnaa 2 keessatti. Mee seenaa yaadachuun gaaffilee armaan gadii irratti garee miseensota 3 hanga 5 qabuun mari'achuun dareef dhiheessaa jedha. Gaaffii tokkoffaan maal jedhaa? Gaaffii tokkoffaan maatirii jechuun maal jechuudhaadha? Gaaffii lammaffaan immoo maatiriin maalirraa ijaarame jettanii yaaddu jedha. Gaaffii sadaffaan immoo maatiriin gareewwan gurguddoo meeqatti qoodama? Isaanis maal fa'i? Arfaffaa fi inni xumuraa jechuudha. Wantoota gareewwan adda addaa keessatti jiran kanneen gidduu garaagarummaa jiru tiyoorii suudoo maatirii fayyadamuun akkamitti agarsiiftaa? Fakkeenya gargaaramuun ibsi jedha. Egaa gaaffii tokkoffaarraa yookaanuu kutaa 7 keessatti egaa barattaniitu maatiriin maal jechuu akka ta'e jechuudha. Maatirii jechuun wanti hangaa fi qabee qabu kamiyyuu maatirii jedhama. Wanti hangaa fi qabee qabu kamiyyuu maal jedhama? Maatirii jedhama. Fakkeenya fudhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf qilleensa, bishaan, dhagaa, aannan, daraara adda addaa fi kan kana fakkaatan maatiriidha. Egaa hangaa fi qabee qabu warreen amma fakkeenya asirratti maqaa dhoofne kun jechuudha. Isaan kun maal jedhamu? Maatirii jedhamu. Hangaa fi bakka kan qabatu yookiin qabee kan qabu jechuudha. Maal jedhama? Maatirii jedhama jechuudha. Maatiriin maalirraa ijaarame jettanii yaaddu? Maatiriin maalirraa ijaarama? Maalirraa ijaarama jechuudha. Maatiriin hunduu suudoowwan xixiqqaa irraa ijaaramanii. Maatiriin hunduu suudoowwan xixiqqaa irraa ijaaramanii jedha. Egaa kutaa 7 keessatti gadi fageenyaan barattaniitu hagas mara kan isin rakkisu miti jechuudha. Sadaffaan maatiriin gareewwan gurguddoo meeqatti qoodamu? Isaan egaa maatiriin bakka gurguddoo 2tti qoodamu. Isaanis wantoota makaa fi wantoota qulqulluu jechuudha. Wantoota makaa fi wantoota qulqulluu kutaa 7 keessatti barattaniitti jirtu jechuudha. Waa'ee qoqqoodaminsa maatirii jechuudha. Kun akkuma asirraa argitan maatiriin bakka gurguddoo 2tti kan inni qoodamu. Wantoota qulqulluu fi wantoota makaa jechuudha. Wantoota makaa. Wantoonni qulqulluun bakka 2tti qoodamu. Wantootni qulqulluun jechuudha. Innis elementii fi koompaawundiitti kan inni qoodamu. Wantoonni qulqulluun elementii fi koompaawundiittidha. Makaan immoo makaa gosa tokkee fi makaa gosa addeetti kan inni qoodamu jechuudha.
akkuma asirratti argitan kun kitaaba keessan kan kutaa 7 irratti kan inni argamu. Achi deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kitaaba kutaa 7 irraa. Qoodama maatariiti kun akkuma argitan. Maatariin bakka gurguddoo lamatti qoodama. Innis wantoota qulqulluu fi wantoota makaadha jechuudha. Wantoonni qulqulluun bakka lamatti qoodamu. Isaanis elementii fi koompaawundiidha. Wantoonni makaan akkasumas akkuma wantoota qulqulluu bakka lamatti qoodamu. Innis makaa gosa 8 fi makaa gosa 1dha jechuudha. Wantoota gareewwan adda addaa keessa jiran kanneen gidduu garaagaruu tiyoorii suudoo maatirii fayyadamuun akkamitti agarsiiftaa fakkeenya gargaaramuun ibseen. Suudoowwan wanta tokko keessa jiranii suudoo wanta biraa keessa jiranii faana addadha jechuudha. Kana jechuun suudoowwan garaagaraa amala garaagaraa qabu. Falaasamoota Giriikii durii. Falaasamoonni Giriikii durii maal waliin haa ilaallu. Dimokiraatisii fi Aristootel. Isaan maali kan isaan jedhan? Dimokiraatis maal jedhee? Aristootel immoo maal jedhe kan jedhu waliin ilaalla. Dimokiraatis bara 470 hanga 380 dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha. Aristootel immoo 384 hanga 322 dhaloota Kiristoosiin dura waan isaan jedhan ilaalla jechuudha. Gaaffilee falaasamoota Giriikii yeroo sana qabiyyee maatirii irratti qaban isaan kanadha jechuudha. Maatiriin maal irraa ijaarame kan jedhu, maatiriin xiqqaan inni dhuma jiraayii kan jedhu gaaffii kanarratti jechuudha. Wanti yookiin maatiriin tokko itti fufinsaan qoodamuu ni danda'a. Yoo kan danda'u ta'e maaliif akkamitti fi kan kana fakkaatan irratti gaaffii kaasaa turan. Eenyufaatu falaasamoota Giriikii jechuudha. Kanarratti gaaffii kaasaa turan isaan kanarratti jechuudha. Warra isaan amma tarreessine kana jechuudha. Fiin falaasamoota Giriikii yeroo sanaa keessaa tokko waa'ee qoqqoodama maatirii ture. Gaaffii kanaaf Iyyoosiphas deebii kenneen wantoonni haga dhumaatti akka caccaban yoo ta'e dhuma irratti wanti caccabuu hin dandeenye akka argamu ibseera. Eenyutu ibse kana? Iyyoosiphasitu ibse jechuudha. Yaaduma kanarraa ka'uun Dimokiraates suudoowwan xixiqqoo kanneen caccabuu hin dandeenye atoomii jechuun moggaase. Hiikni isaas kan hin qoodamne jechuudha. Dimokiraates immoo maal jedhee? Dimokiraates jechuudha. Yaaduma kanarraa ka'uun Dimokiraates suudoowwan xixiqqoo kanneen caccabuu hin dandeenye maal jedhee moggaase? Atoomii jedhee moggaase jechuudha. Hiikni isaas maali? Kan hin qoqqoodamne jechuudha. Yaadni Dimokiraates kun yeroo sanatti falaasama beekamoo Giriikii kan ta'e Aristootel biratti fudhatama hin arganne ture. Yaadni eenyu jechuudha? Yaadni Dimokiraates kun yeroo sanatti falaasama beekamoo Giriikii kan ta'e Aristootel biratti fudhatama hin arganne ture. Yaadni Dimokiraates jechuudha. Aristootel biratti fudhatama hin arganne ture jechuudha. Waggaa 2000 dura falaasamoonni Giriikii durii Dimokiraatisii fi Aristootel yaada hidhama yaalii irratti hin hundoofne irratti wal mormaa turanii. Lamaan isaaniiyyuu jechuudha. Falaasamoonni lamaan isaanii Dimokiraatisii fi Aristootel kan isaan irratti wal falmaatii turan, kan isaan irratti wal mormaatii turan yaada saayinsawaa miti jechuudha. Jechuun waan saayinsawaadhaan mirkanaa'es miti. Waan saayinsawaadhaan mirkanaa'e miti. Falaasuma isaaniitiin yaada isaaniitiin kan isaan wal mormaatii turan jechuudha. Falmiin isaanii inni guddaan maatiriin ciccitoodha kan jedhuu fi maatiriin wal irraa hin cinnedha, itti fufaadha kan jedhu ture. Fakkeenyaaf cooba bishaanii
Cittuu shiboo koopparii gumaa ashaboo yookiin haanxii mukaa tokko fudhattee gargar hiraa yoo adeemte dhuma irratti maal argattaa jedha. Egaa baay'ee xixiqqeessaa adda baasaa cabsaa yeroo dhuftan baay'ee xiqqaachaa dhumu. Xiqqaachaa haga isin ijaan hin agarretti ciccituu danda'a jechuudha. Wanta tokko jechuudha. Bishaanis haa ta'u, shiboos haa ta'u, ashaboos haa ta'u, ciraa yeroo deemtan yookiin adda baasaa yeroo deemtan baay'ee xiqqaachaati kan inni dhufu. Asirratti maal jedheera? Aristootilii fi Dimokiraates waan isaan irratti wal falman ni jira kanarratti jechuudha. Innis maali kan jedhu waliin ilaalla. Dimokiraates maal jedheera? Cittuu itti fufanii gargar kutuun hin danda'amne bira ga'amaa jedha. Egaa akkuma amman isiniin jedhe ashaboo fudhattanii yoo kukkutaa adda baasaatii deemtan haga ijaan hin agarretti jechuudha. Baay'ee xixiqqeessaa yoo deemtan kan adda hin bahamnerra ni geenyaa jedha. Eenyu jedha kana? Dimokiraatis jedha. Maatariin ciccitoodha jedheera. Aristootil immoo maal jedhee? Asirratti kun mul'atu gadi buunee waan Aristootil jedhe jechuudha. Aristootil immoo wantoota walitti fufinsaan yoo ciccirre yookiin heeruun kun daangaa malee ittuma fufaa. Egaa wanta tokko yoo ciccirre yoo murre jechuudha daangaa malee itti fufuu dandeenyadha. Eenyutu jedha kana? Aristootiltu jedha. Kan Dimokiraatis jedhee daangaa qaba jedha. Wanta tokko erga ciccirree erga xixiqqeessine baay'ee erga xixiqqaatee booda kan adda hin baane irra ni geenya. Kan adda hin ciccinne jechuudha. Kan adda hin baane irra ni geenya jedha. Eenyu jedha kana? Dimokiraatisti jedha. Aristootil immoo daangaa hin qabu. Ittuma fufeetuma ciccitaa akkasumallee ittuma fufee kukkutuu dandeenyaa jedha. Garaagarummaa isaa hubattaniitu jedhee yaada. Akka ilaalcha keetti yaada eenyutu sirriidha jettee kan Dimokiraatis moo kan Aristootilitu sirriidha jettanii yaaddu? Deebiisaa isinumaafan dhiisa. Gara gadiitti kan eenyutu sirriidha, kan eenyutu immoo dogongoraa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'aatii na hordofaa. Gocha 2.1 maal jedhaa? Yaadota Aristootilii fi Dimokiraatis keessaa kamiin deeggartu? Maaliif yaada kanneen lamaan keessaa kan deeggartan erga adda baafattanii booda yaada deeggartan sana waliin agarsiisuun barattoota dareef dhiheessaa. Adeemsa yaalichaa keessatti wantoota naannoo keessan jiru fakkeenyaaf waraqaa yookiin almuuneemii haphii fudhachuun walakkaatti kutuu dandeessu. Walakkicha immoo kurmaanatti akkasumas kurmaanicha bakka 8tti. Akka kanaan almuuneemii yookiin waraqaa kana itti fuuftanii yeroo hin murtoofneef cituu caalatti xiqqoo ta'anii uumaa itti fufuu waan dandeessan isinitti fakkaata. Deebii keessan lakkimoo eeyyadha. Egaa almuuneemii kana yookiin waraqata kana kukkutuudhaan yookiin cicciruudhaan itti fufa isinitti fakkaata. Kukkutuun keessan sun itti fufa isinitti fakkaata moo daangaa qaba kan jedhudha. Maanni daangaa ni qaba jechuudha. Daangaa ni qaba. Mee waliin ilaalla gara gadiitti akkamitti daangaa qaba kan jedhu. Akka yaada Dimokiraatasitti wanta tokko fudhannee itti fufinsaa yoo kukkunne yookiin dhuma irratti suuddoo qeenxee daran hiramuu hin dandeenyetu arganna kan jedhu ture. Kun yaada eenyuti? Yaada Dimokiraatas jechuudha. Maanni wanta tokko yoo kukkunne yookiin caccabsine
dhume irratti suudoo qeenxee daran hiramuu hin dandeenyetu arganna kan jedhu ture jechuudha. Kan eenyuti? Yaada Demokiraatas jechuudha kun. Jecha gara biraatiin wantoonni suudoowwan xixiqqoo irraa ijaaraman jechuudha. Gara biraatiin jechuudha. Wantoonni suudoowwan xixiqqoo irraa ijaaraman jechuudha. Kanaafuu maatariin ciccitoodha kan jedhudha. Kan eenyu jedhe? Demokiraatas jechuudha. Demokiraatas suudoo qeenxee daran gargar hin hiramne kanaan atoomii jedhee moggaase. Maal jedhee moggaase? Atoomii jedhee moggaase. Eenyuti? Demokiraatas jechuudha. Atoomiin jecha Giriikii atamas jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u, hiikni isaa suudotaa isa gadi xixiqqoo ta'an kan biraatti daran hin hiramne jechuudha jedha. Demokiraatas atoomiin suudoo duudaa kan taara caaseffama keessoo hin qabnee fi kan gidduun isaa bakki duwwaan yookiin vaakiyuumiin jiru jechuun ibseera. Akka amantaa Demokiraatasitti wantoonni hundinuu suudoo xiqqaa isa dhumaa of keessaa qabu. Wantoota yoo kukkunne itti fufinsaan kukkutuun kan danda'amu suudoo xiqqaa isa dhumaa kana bira amma ga'anitti qofa. Egaa kun amantaa eenyuti jechuudha? Amantaa Demokiraasiiti jechuudha. Amantaa Demokiraatas. Aristootil immoo maal jedha? Garaagarummaa isaa adda baafachaa deema. Kan Demokiraatas jedhee fi kan Aristootil jedhe jechuudha. Aristootil immoo wantoota walitti fufinsaa yoo ciccirre hiruun kun daangaa malee ittuma fufaa jedha. Kan eenyuti kun? Kan Aristootil jechuudha. Aristootil itti fufa jedha. Cicciruun keenya yookiin adda kukkutuun keenya itti fufa jedha. Kan Demokiraatas immoo daangaa qabaa jedha. Suudoo qeenxee xiqqoon irra ga'amuu tasumaa hin jiru jedha. Kan Aristootil jechuudha. Kan Demokiraatas immoo suudoo qeenxee xiqqoo ta'erra ni geenya jedha. Wanta tokko yeroo adda kukkunnu yookiin adda ciccirru suudoo qeenxee xiqqoo ta'erra ni geenya jedha. Aristootil immoo suudoo qeenxee xiqqoo irra ga'uun tasumaa hin jiru jedhe. Kanaafuu maatariin walitti fufaa yookiin kan walirraa hin ciccinnedha kan jedhu ture jedha. Kan eenyu? Kan Aristootil kun jechuudha. Garaagarummaa isaa hubachaarra deemaa. Kan Aristootil jedhee fi kan Demokiraatas jedhe. Maatarii gidduu bakki duwwaan tasumaa hin jiru. Eenyu jedha kana? Aristootiltu jedha jechuudha. Maatarii gidduu bakki duwwaan tasumaa hin jiru jedha. Maatariin walitti fufaadha. Kanaafuu amma dhumaa hin qabnetti hiramuu yookiin ciccituu danda'a jedhu dhiheessuun mormaa ture. Eenyutu gaa yaada kana kan kenne eenyudha? Aristootilidha. Eenyuun mormaa ture? Demokiraatisiin mormaa ture jechuudha. Maal jechuudhaan? Wanta tokko ciccirree haga dhuma hin qabnetti itti fufuu dandeenya. Kukkutuu keenya sun itti fufuu dandeenya jedha Aristootil jechuudha. Demokiraatis immoo wanta tokko kukkunnee eessarra geenya? Suudoo qeenxee xiqqoo irra ni geenya jedha. Eenyutu? Demokiraatis. Yeroo sanatti Aristootil dhageettii olaanaa waan qabuuf yaadni Demokiraatis akka fudhatama hin arganne dhiibbaa irratti geessiseera. Yeroo Demokiraatis yaadrimee atoomii dhiheessuu sana gochi yaalii jedhamu hin beekamu ture. Kana jechuun yaalii saayinsawaa jechuudha. Kanaafuu akka yaadaatti dhiheessuun alatti yaadicha yaaliin gaggeessuuf tattaaffiin godhame hin turre. Haa ta'u malee yaadni Demokiraatis burqisiisee
yaadni Dimokiraatas burqisiise yaada hiddamaa atoomaaf ka'umsa gaarii ture. Mee yaada addaan ciccitensa wantoota kana hubachuuf gocha 2.2 armaan gadii hojjedhaa jedha. Egaa asirratti yeroo sanatti egaa Aristootel dhageettii olaanaa waan qabuuf yaadni Dimokiraatas akka fudhatama hin arganne dhiibbaa irraan geessiseera jechuudha. Gocha 2.2 yoo ilaallu gocha armaan gadii garee miseensota 3 hanga 5 qabuun hojjechuun gaaffilee gochatti aananii jiran deebisaa jedha. Yommuu xumurtan barattoota garee biraa wajjin yaada wal jijjiiraa. Saanduqa haammattuuwwan waraqaa yookiin agiraafii hammi isaanii walqixa ta'ee fi halluun isaanii wal fakkaatu of keessaa qabu fuudhaa jedha. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Kuni qabduu waraqaati yookiin haammattuu waraqaa jechuudha. Haammattuuwwan waraqaa saanduqicha keessaa yaasuun bakka qixxee lamatti qoodu. Amma immoo walakkaa isaa tokko fudhatanii walakkicha immoo kurmaanatti akkasumas kurmaanicha bakka 1/8 qooduun hanga haammattuun waraqaa tokko kophaatti hafutti itti fufaa jedha. Adda babbaasaa itti fuftu jedha. Haganni kophaatti hafutti jiru kun akkuma asirratti argitan jechuudha. Ishiin kun asirratti tokko qofadha. Sana booda immoo haammattuu tokkicha kana qaxxaamuraan bakka lamatti muraa jedha. Sana booda immoo haammattuu sana bakka lamatti murtu jechuudha. Jettuu isaa tokkoon waraqaa walitti qabsiisuu yaala. Egaa erga citee booda immoo akkuma argitan haammattuun waraqaa kun jechuudha. Erga citee booda tajaajila hin kennu jechuudha. Gaaffilee marii kana haa ilaallu. Haammattuuwwan waraqaa bakka lamatti hiruun yommuu adeemtan dhumarratti qabduun waraqaa tokkotu hafe. Haammattuun waraqaa tokkichi dhumarratti argattan kun isa kan biroo irraa garaagarummaa ni qaba. Maaliif isaan kan caccabsitaniitu waan ta'eef yookiin mummurtaniitu waan ta'eef jechuudha. Waraqaa haammattuu sana inni sun tajaajila kenna, inni hafee tajaajila ni kenna, warreen mummurtan sun tajaajila hin kennu jechuudha. Haammattuu waraqaa dhumarratti kophaatti hafe kanaan waraqaa walitti qabsiisuun ni danda'ama. Ni danda'ama. Isaaf ni danda'ama jechuudha. Qabduun waraqaa tokkichi kophaatti hafe kunii fi atoomiin Dimokiraatas maaliif wal fakkaatu? Egaa kana jechuun dhuma qaba jechuudha. Hanga mummuraa deemtan egaa dura baay'ee saanduqa keessaa fuutanii haammattuu waraqaa san jechuudha. Baay'ee fuutanii jechuun adda qooduudhaan dhumarratti kophaatti hambisanii isa kophaatti hambisan sun immoo ni mummurtanii erga mummurtanii booda immoo maal ta'e tajaajilaan ala ta'e jechuudha. Egaa daangaa qaba jechuudha. Wanti tokko yeroo mummurtan daangaa qabaachuusaa isinitti agarsiisa jechuudha. Gochi asirratti haammattuu waraqaa fi Dimokiraatas faana wal bira qabsiisee isin agarsiise jechuudha. Kanaafuu daangaa qaba jechuudha. Lammaffaan immoo haammattuu waraqaa tokkicha dhumarratti hafe erga bakka lamatti muranii booda hoo cittuuwwan kanneen waraqaa walitti qabsiisuuf itti fayyadamnu ni danda'ama hin danda'amu. Maaliif amma erga qabduu haammattuu jechuudha. Haammattuu waraqaa sana erga adda kuttanii tajaajila hin kennu jechuudha. Gochi kun yaada wantoota hundinuu zuudoowwan xixiqqoo atoomota jedhaman irraa ijaaraman
jedhu ilaalchisee maal isin hubachiisa? Egaa wanti waa'een atoomotaa yookiin suuddawwan xixiqqoo daangaa akka qaban jechuudha kan nu hubachiisu. Eddettoo elementii tokko fakkeenyaaf shiboo koopparii fudhannee yoo caccabsine dhumarratti suuddoo xixiqqoo amala elementichaa qabaatu arganna. Egaa wanta tokko yeroo kukkutan shiboo koopparii kukkuttan jechuudha. Dhumarratti amala elementii koopparii kan qabu kan isin argattan jechuudha. Kunis atoomii elementichaati. Atoomiin tokko erga caccabsinee booda amaloota elementichaa agarsiisuu hin danda'u. Yaadamee kanaaf waa'ee cittuu qabduu waraqaa akkamitti wal bira qabdanii ilaaltu jedhu. Isaan nuti qabduu waraqaa fakkeenya fudhannee fi atoomii jechuudha yeroo adda kukkutan akkasuma jechuudha. Fakkeenya isaatiin kan inni isinii fudhate. Wanta foolii qabu tokko irraa alaala yookiin fagoo yoo jiraanne fooliin isaa akkamitti bakka jirrutti nu bira ga'ee nutti urgaa'uu yookiin xiraa'uu danda'a. Adeemsi ittiin nu bira ga'u kun maal jedhamaa jedha. Asirratti gaaffii nu gaafate kanaaf deebii isaa argachuuf mee isa kana waliin haa dubbifnu. Coomni xiqqoon wanta foolii qabu tokko kutaa bal'aa tokko keessatti yoo coobsame fooliin isaa. Coomni xiqqoon wanta foolii qabu tokko kutaa bal'aa tokko keessatti yoo coobsame fooliin isaa battaluma kuticha keessa tamsa'ee wal ga'a. Kunis coomni dhangala'ichaa gara hurkaatti waan jijjiiramuufidha jedha. Egaa fakkeenya fudhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf yeroo shittoo biiftan fakkeenya isaa ta'uu danda'a jechuudha. Coomni baay'ee xixiqqoon sun maanni gara hurkaatti kan inni jijjiiramu jechuudha. Yeroo biiftan san gara maal jijjiirama? Gara hurkaatti jijjiirama. Jecha gara biraatiin suudoowwan xixiqqoon boca dhangala'ichaa keessa jiran daree keessa waan tamsa'aniifidha. Tatamsa'u jechuudha. Suudoowwan xixiqqoodhaan tatamsa'u isadha jechuudha. Gara funyaan keenyaa dhufuudhaan foolii urgaawaa kan nuti dhageenyu jechuudha. Shittoo fakkeenya isinii fudhadheetan jira. Fakkeenya shittoo fudhachuu dandeessu jechuudha. Suudoowwan xixiqqoon boca dhangala'ichaa keessa turanii fi suudoowwan xixiqqaan yommuu dhangala'ichaa gara hurkaatti jijjiiramu hurkicha keessatti argaman tokkuma. Sababa kanaaf fooliin dhangala'ichaa fi hurkichaa tokko ta'aa jedha. Egaa kan dhangala'icha sanaa fi kan hurka sanaa tokko ta'a jechuudha. Suuddoo sana xixiqqaateetti gara funyaan keenyaa dhufe malee tokkumadha jechuudha. Wanti inni jijjiiramu hin jiru. Shittoo dhangala'aasaa fi yeroo biiftan sana inni gara funyaan keessanii dhufu sun garaagarummaa hin qabu. Suuddoon sun tokkumadha jechuudha. Suudoowwan kunneen baay'ee xixiqqoo waan ta'eef ijaan arguu hin dandeenyu. Haa ta'u malee kuticha keessa jiraachuu isaa foolii isaaniitiin beekuun ni danda'ama. Jiraachuu isaa fooliidhaan beekna jechuudha. Suudoowwan jiraachuu isaa baay'ee haa xixiqqaatan iyyuu malee. Taateen kunis kan agarsiisu suudoowwan fooliif sababa ta'e baay'ee xixiqqaa ta'uu isaaniitiif coba tokko keessatti hedduun isaanii akka argamanidha. Kunis suudoowwan xixiqqaan ijaan hin mul'anne wantoota keessatti akka argaman nu hubachiisa jedha. Gocha 2.3 yoo ilaallu garee miseensota 3 hanga 4 qabu ijaaruun gaaffilee armaan gadii irratti kitaabilee wabii intarneetii yookiin maddeen odeeffannoo biroo gargaaramuun qorannoo adeemsisuun waan irra geessan dareef dhiyeessaa jedha. Mee waliin haa ilaallu. Falaasamoonni Giriikii kanneen akka Dimokiraatos, Aristootil maaliif saayintistoota jedhamuuf milkaa'oo osoo hin ta'in hafanii? Maaliif jechuudha. Egaa
qorannoo saayinsawaatti miti kan isaan fayyadaman jechuudha. Falaasamummaan kan isaan jedhan malee qorannoo saayinsawaatti fayyadamaniiti miti. Qorannoo saayinsawaatti fayyadamuun wanta qabatamaa ta'e ta'uu qaba jechuudha. Waan qabatamaa saayinsawaa gaafa jennu qorannoo saayinsawaa gaafa jennu waan qabatamaa ta'e ta'uu qaba. Falaasama qofa miti kan inni ta'uu qabu jechuudha. Kanaafuu qorannoo saayinsawaa waan hin qabneef jechuudha. Inni lammaffaan immoo Dimookiraatas wantoonni hundinuu suudoowwan xixiqqoo atoomota jedhaman irraa ijaaraman jechuun isaa sirrii akka ta'e ni beektaa. Haa ta'u malee namoonni yaada Dimookiraatas kana yeroo dheeraaf maaliif ittiin mormaa turanii? Maaliif ittiin mormaa turan jechuudha? Aristootil nama dhageettii guddaa waan qabuuf ture jechuudha. Nama dhageettii guddaa waan qabuuf yaadni Dimookiraatas kun akka fudhatamu dhiibbaa gochaa ture jechuudha. Yaadni Dimookiraatas akka hin fudhatamne dhiibbaa gochaa tureera. Dhageettii qabaachuun Aristootil jechuudha. Ol deebitanii ilaaluu dandeessu. Dhiibbaa irraan gaheera jechuudha. Yaadni Dimookiraatas akka fudhatama hin arganneef. Maaliif? Aristootil dhageettii guddaa waan qabuuf, nama beekamaa waan ta'eef jechuudha. Itti aansuudhaan Gilgaalaa 2.1 waliin ilaalla. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun Gilgaalaa 2.1 walitti deebina. Nagaan naa turaa.